Digitaala qabna. Meeqaan tam qabnu kun kaameeraa. Digitaala qabna kanarraan dareemi. Bye bye. Adem tulaa fi nisaa. Riba gaarii jawaatiin gisee dhufe. Dhahee aboo jeerrii baasifaasu kaameeraa gadi sitti hafuufu. Dhaamsatti nuu dhaamsatti. Ijoo keenya dubaa jiru. Dafa. Yalla lameessa. Abarsaa. Ayyee. Maal goota beektaa? Ayyee tokko wayi. Asirratti bakka abbaa, bakka haadhaa. Mee yoo hijaa taate ijoollee jawaadii sun yoo obboleessa abbaati ani adeera takka ji yoo obboleessa jaartii ta duraallee haa taatu bara. Dhuga beekonni takka wanni dhuftuuf barnoota ta fuulduraa akka toltuuf. Jaarsaa san fuudhee wallaalaan fuudhee eegaan fuudhe anaaf jaartii ijoollee saniif haadha. Obboleessa haadhaa ammoo qasilaa ijoolleen eessumni ameessa aannan qabne jedhanii akkas jedhanii ana maal jettu ijoolleen sun akka diinaan ilaalanitti adeera keenya ati shayxaana ati maarree naan jedhanii gorsa isaanii jedhanii Waan isaan armaan kaayanii warra. eessuma isaanii san anarra beeka himmaa qasilaatti dhiyaatu eessuma sanii eessuma qaama haadhaati waan ta'eef qaama haadhaa teessumni eessuma san soddaan kee gaariin fi qaaliin kee kun akka goos itti fannaniiti tumiirraa habalan Mataa keessa tumtee ijoolleen. mataa keessa mataa keessa tumte obboleessa kiyya obboleessa kiyya fudhatu Kopheen tumanii. mee takkitii sun gara nama nyaattu asilaana taate irra Odduu takka irraa gadde Irraa hin gadde waan ajaa'ibaatti wallaahi. asilaana asirratti waan takkaan dhaammatu barbaada Ayyee. warri ilmoo gumaa ilmoo jawaadeedhaa baasuurra dhiibbaa irra gootee gumaa san awwaaluu jaalattee warri jiru akka rabbitti illee nama dhiiga si obaase aannan obaasni shari'aa keessaas aadaa keessaas seenaa keessaas ni jirti. silaa namni akka kaayitii yaadu Nama sanii miti nama ilmoo guddiftee itti laffaatee umrii 16 ol dabarsite ilmi namaa arrabaa fi ilkeen kun walitti boona. Walitti boonii akka tasaa yoo lubbuu baase nama gudduma Oromooti kan dhufee gattaa'ee haasee si amansiisee atis garuu sanii dhiifama sii godhee akkam godhan beektaa? salubbuun namaa ta'uu Dhiiga isaa muraniiti dhiiga kaan isaanii muranii waliin naqan obboleeyyan lameen godhaniiti gurbaa san inni obboleessa isaanii jeese waan ilmoo isaa jeese ajjeesoo laalanii wallaalle dhiiga barsiiseeti Oromoon dhiifamaan bira dabarti. Naam nu gaafeeti. Obboleessa keessa itti yaadeetiin yaa jawaade qabeenyi diinaa leeccalloon diinaa anaafis waliin nu fidde walitti buuni naafeeti nu gidduutti gurbaan kunis dhufee seene baate wanni sun karraan baate ana qaama keeti anumaa jecha abbaa ilmaaniiti. Jawaadii irraati qabeenyi si jabaadha. Maali yoo Jawaadii irra qabeenyaa si jabaadha. godhu us jawaadii Obboleessa kiyya taasisanu. Rakaatu waliin taasaa yoo خلاص خلينيتي أنا مرة فوت ليسا akkas jeetiin karadha. أبغى جواك Garuu galata qaba. kita dulu tadi sakko Ijoollee san fuudhee galakkisee talammadaati yaa jawaadee keenya nama sirra hamtuu si dalage toltuu dalaydee gallakkisuun akka rabbitti illee ajiriidha. Akka nama namaatti illee maqaadha. Irraa gallakkisuu jenna. Gallakkisuu san xiqqishollee haa xiqqaatu fudhatee nama zaagiraa isaa keessa qabatee ijoollee duratti as baasee dhaammachiisee ilmoo san tumsiise. Qaama mootummaa akkan. qaanii takka dhaba. Qaanii takka dhaba qaanfachuu dhaba. Mii nama boru ganama kaasee. Muslaa malee nama ajaa'iba. Amma jawaadee isaa kanaaf mootummaa fidee kun mala. Karaa tokko ture kunis namtu waa fakkaatu malee jawaadee fi maqaadhaaf jira. Maaliif harka isaatti lubbuun isaa sunis akkasiin nulaalamuu qaba. Garuu dhaammata akhiraa maaliif asirratti qophaa'ee yoo fedhe makiinaan yoo fedhe yoo fedhe motoraan yoo fedhe jettii fedhe fudhatee dhufuu danda'a. Dhufuu danda'a. Manni isaa qabee. Mootummaa Nuti amma mana caalaa keessa jira ba'uu qabnaasi. Dhufuurraa Waati isaa qabaanii raasudhaan lallaabii qabnu qabas keessa. dhufuurraa danda'a qabnu beeka. Maaliif silaa mataa isaatiin nu dhufee. Mataa isaatiin silaa dhufee bareedaadha. Akka nuti wanjala biraa hin Uummata seenne. alagaa kana qabatee deddeema waan ta'eef. dhufee as keessatti sagaleen jajjabduun yoo baatee'u Biiftuun biyya namaati. Hojii gaggaarii hojjetan hojjechuu hin dandeenyu yeroo sana. Harkaatu walitti Ati amma dhaga'i.
gorsu gurbaan siimu jiru siif. Naaf dhugaaniin. Booda akka gurbaan tumanitti ilmaan isaa sun tuminii jechuudha. Tamaam atis booda akkasitti kophee harkatti kannanii ilmaan kun sun tumsiisa waqee. Ijoollee akka ijoollee xiyyaatti guddise boo ijoollee. Obboleessa Yamin Zamaan jedhee. Akka gartee isaan beekne gartee. Waan barbaaddu nagaa. Akkana jala bitaa wajjin godhan ijoollee. Sanii atis hiriyaa keenya wajji dhalootarra wajji gangolootan filatini. Injiin tana. Ilmaan kee kun qaama keeti. Beeksisa tanan naayimi, beeksisa tanan naayimi. Ittiin hima. Eega jalatti naayimi. Dhalaadhaan jalaa sobomti. Akkana jalaa sobom. Yoo heeruma feete hoo abbaa feete. Hime obboleessa Yamin si harkaa qabaa Yamin Zamaan walii qayyatan hunda bijuutti. Beeksisa jira fexee. Maali kana keessatti ijoollee teenya ga'an guddifadhu waan dhabde akka namummaatti si gargaarra. Bahuu qabnaa asirraan. Kana keessatti afarsaa. Jabaattee atis qaama keetirra ilmootan maaliif walii garaa walitti hammaatu keenyaadhu maaliif jennaan ilmootan akka abbaa akka ilmoo akka obboleeyyanii taaneeti fuuni. Wareega jabaan fuuni. Kana keessatti ka maqaan nu badee maqaan keenya maaliif karaa hedduudhaanii maqaan balleessuu jiran tattaafannaa godhaa jiran ni milkaa'uu fi ati immoo wanni siidhaamu mana kana keessaa ittiin haajama fudhachuun barbaada waan jettu yoo jiraate waliin gahee fuudhamma haatee barbaadde waan barbaadde. Ni ilaala maali siin jedhu beektaa yoo feete furmaatee hojii dhufti irraa naftuu beekatana bakaa sanfaa nu rushtee nama fidatanii sanii wajjin akkaataa nu godhuun mala nuti daqiiqaa takkaaf dalagaa teenyarraa dhaabbachuu hin feenu. Kanaafuu sossoon qabna mana kana keessaa wayi ilaaladhaa. Amma waan laalladhu. Waan ittiin haajamee ijoolleetiif waan daalallee. Furadhu. Kana keessatti immoo hadaraa wanni siin jedhu. Abshir ijoollee. Uffannaa keessa galchi. Ijoollee akka ijoollee xiyyaa olitti garteemi. Akkasitti guddisa. Maali? Itti dhaammatee jira beektaa yeroo nuti seenu sanu maal jeen beektaa? Itti walii wal dubbisee jennaani bilbila sanarraa achi bahee beekee kophatti ana godhuu biyyeetti fiduu si wallaalle. Maaliif fiduun barbaadne isaas maaliif gizeen ni fiduun danda'a gizeen siin jiru jawaatiin baanaa beeka. Dhuga. Yoo dhufa namni isaan lachuutu isaan nama akka jabaa Kun ijoollee xiyyaa akkuma nan kaa'ee jirti. Halas fuudhiif. Shaanxaan qophiidha. Fuudhii. Yallaa baafannus hafarsaanii fi Fuudhii. Dhaammannoo xumuraa. hafarsaanii fi shaanxa fuutan an ijoolleen fuudha. Dhaammannoo xumuraa wanni kun akka haayatti isa bira naa teessu. Jettee itti dhaammattu yoo jiraate. Itti caalamu. Waan akka maaliin dhaammatu. Inni ijoollee dhaammatu. Maali dhaamanaa qabdu? Kana maaliin dhaammata? Kana maaliin dhaabbatu waan gaafaan hin qabne sana. Bara gaafa sana isumaa qabsiisan ni beektaa? Ani beeku kenna. Filima sana hunda isumaa kaa'ee fi bara. Eega. Asitti dhufee gaafa. Waan ajaa'ibaati jiru. Nabaree ajaa'ibaati. Sana hunda isumaatu tola oolee fi yaa rabbi garuu waa hunda caalaa. Alhamdulillah. Shaanxaan bakka Meeshaa bunni atti dhaammatu qabu. Ijoollee siyaasii mee aduun gotu. Boo. Rafee jiraan dhugatu haa haa. Rafeeti. Maal rafaa hidhagaa. Rafeeti. Tuutoo yaadni beekata. ijoollee salaamis hin jiran galuufi. Bye bye. Ijoolleen. Bye bye ijoolleen galte. Dhaabmadhu ijoollee jetti. Waliin garta dhaabaa boota. Maatuu laaladha. Mucaa dhadhis. Mucaa bahuuftee mucaan asirra bulti jirtee jirti. Asirratti silaabii fi akka yaadaa waraqaa feene barreessinee bira keenya jawaatiin akka dubbisee laalee waan adda addaa irraa barachuu danda'u. Viidiyoo Viidiyoo sanirraa baratu. Nu barbaadu. Isa qabu yoo taate xiyyeeffannummaan isa keessa baay'ee baay'ee jaaniiti itti raammadhaati. Raammadhaa walitti. Kophee ijoollee kana akkuma reefu siin jiin irraanfatini. Biyya beesiif. Harka qabadhu. Jaarmoon ni beektaa. Obboleessa fayyaniin beeka. Onneen isaa hanqam takka, mizaanni kiloo isaa hanqam takka. Wataaddarri inni fuudhe sana intala raayyaatti biyya sana kan beekan. Furmaata isaa argisiisanii. Askara sana. Xiyyeeffannaa addaa ni jaalatanii beeku. Nama hulaasan moggaa lameen dhaabbachuu turtanii beeku. Hulaan wanni akka dhuunfaatti hin jiru takka. Hulaan san har tokkoon itti bana. Maaliif nama yeroo rakkoo san keessatti ajaa'iba bira dhaabbachaa turtanii isin lachuutu tokkicha kana hafee fi isarraa akka nafnees ni beeka. Irraa nafunni. Isiinoo nama laafes hin fakkaatin. Ammaatis Duraa bal'aa keetti as buufte. Egaa lammaffaa jarri summiilee garaagaraatiin deema.
Kana ni beeknaa. Waan akka Waan laa waan isin quba nama kanneen bara quba qaba. nama sadii ta'uu isaanii san ilaalee naagaa Ammaasis Ifeeggannaa godhu qabu. jaartiin barta gartee meeqa adiida kaasuu turteen sa'aatii tukwaantos ajaa'iba fuulara nama taphatti beekte. Saniifuu waan summiilee garaagaraa kanaan deemaniif summiin tun sanii miti bari isin amma duree waan jabduu olii Gagaa deemaa nyaachuu olii ubbaafne waan jabduu garuu silaa bikkee isin irraa fiddeessan beeyne ni finna. waan addaa nyaachuu turtee waraana keessa turtee jireenya ni qabdiisa. Wanti normaala fayyadamna warra isaanii maal waan isaanii. Amma nu baafachiisa. Amma takka ijoollee isaa haadhuun gosoota. Hinnuun galtu. Boo akka nu Immoo nama booda yoo summii kan nuuf ijoollee ta'e malee Hinnuun galtu. Amma nu baafachiisa. Kunneen jira. walarkaan Bye bye. walarkaan baadiyyaa ganda jawaatiin jiru sanii Kaya kaya kaya. Olga Gato. Nageetti. Kaya bakka jiru laa firi Nuyaasa nuyaasa. Ilmoon. Yalla yalla yalla. Kunneen jira. Ilmaan kee dhabdee jirta laa kuna bye bye. Nageetti. maal goota beektaa asirratti maali mana kanaa ba'uun nuti kumilee dhiiranii agarra maal goota bakka ilmoo irraa buutu ilmoo afaa eebbi ansoolaa uffisii fi kaameeraa kaayatee filatee ittiin waraabaa jiru kana hoo Akkoo shubbisaa jiru sanitti. haa shubbisu Duratti irra taa'ee daansi taphachuu jiraamirraa. haa taphaturra nuti wanni nuti barbaannu guuttanne nuti isa miidhuuf hin kadhufu ijoollee qofa Fudhannee haa tuulee kaafannu Haadhaaf ilmaa. akka yaadatti wanni nuti goonu ijoolleen nu nuyaasi mana Yaasi keessaa ijoollee agartuu ulaa keessa maal goota beektaa Amma dura taa'ee algee kana laaluuti gartee meeqa. Akkanuma mana keetiiti jala kaayee Kun bakka ilmoodhaatis. bakka mucaa keetii Tara nu godhudha. akkirtee Yalla. Bakka ilmoo isaati. isaanii Kaasa nyaata ijoolleen obsa dadhabdee jirti. Ijoollee ulaa dhaabachuu jirti. Kaalaa gadi hin baane. nuti kaameeraa